akka lakkoofsa biyyaatti fuulbana lama dura maxxanfamtee tan baate bariisaan. Hoggas nuti qubeedhaan haa barreessinu hoggaa jennu qubee achuma kaayaati saabaadhaan barreessaa jedhan. Saabaan ammoo akka afaan Oromootiif tolaa hin taane barreessuun akka hin danda'amne waan nam tokko barreesse kan biroo dubbisuudhaaf rakkoo guddaa akka qabu qabatamaan itti agarsiisuudhaaf illee yaallee turre garuu nuuf hayyamuu didan. Amma fakkeenyaaf nuti bara 1969tti wayita gurraan dhala irraa eegalanii mootummaan dhaalee pirees jalatti galtee ji'uma caamsa keessa akka warri dubbistoonni keenya nuuf erganitti jennee qubeedhaan barreessuu fi saabaadhaan barreessuun garaagarummaa inni qabu mul'isuudhaaf yaallee ture. Bariisaan gaazexaa torbaniiti. Amma fuunee barreessinee akka fakkeenyaatti amma tuuluu fi tulluu adda baasuun hin danda'amu saabaadhaan. Qubeedhaan yoo barreessine garee hoggaa jabeessinuu dachaa goona, hoggaa laaffatu tokko goona. Tuuluu hoggaa jennu. Tulluu saabaadhaan hin danda'amu. Amma fakkeenyaaf qarree yoo jennes adda baasuun hin danda'amu saabaadhaan. Waa hedduu kaasuun ni danda'ama. Balaa fi ballaallee adda baasuun hin danda'amu. Kanaaf nuti qubeedhaan barreessinee qubeedhaan yoo barreessinee afaan kana akka gaariitti barreessuun akka danda'amu yaada kenninee turre torban jalqabaa hin argine torban itti aanu arkan maali kunii jaan lakkii nuti dubbistootaatu nuuf xalayaa nuuf erge bo'oo xalayaa irrattis kan baasne qubeewwan lameen wal biratti madaallee hagam takka qubeen kun